إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون يا سبا بركة ميكيس جرا مالي ركون كين أبارسة نتجرمو بركة نكيس قفا وان نما قدسيسو غرغدا وان ماتي كيسا كأي يكا غرغدا أفر دغين إدال كان كتأي هما كانان درا جئتو كوكيسا تأي كان إرده بيتا نمني أما سورة رتارجتن كن تمام عبد الله قاسم جدما برسيسا يونيفرسيتي جماتي برسيسا دقوبا قبر براتو إسا كانتاتي شمر ساليا محمد فودي وقاتوكو إرغا ولنجراتني إدا ولتبوئين ستيقو جدو ساني تمودتين halkan magaalaa Jimmaa ganda Ginjootti albeen gurra'ee ajjeese obboleessa ishee quxisutti bilbilee reeffa keessan fudhadhaa jedheen mucayyoon ka suuraa irratti argitan kan innis ka suuraa irratti argitan kun haadha warraa bareedduu haadha warraa akkanaa ajjeese sanuu gara jabeennaan maatii isheetti bilbilee reeffa keessan dhaqaa fudhadhaa ajjeese gorra'ee mana keessa dhiisee biraa deemeera jedhee obboleessa ishee quxisee bilbilee hime jedhama waan baay'ee nama gaddisiisu taateen ji'a kana keessa ta'an ji'a tokko qofa keessatti taatee afur wal fakkaataa kana duras ka gabaasaa turre tokko namicha mucayyoo maqaan ishee almaal isheetee jedhamtu abbaa warraa ishee hidhamee yeroo dheeraa erga ture booda mana hidhaatii bahee isiin achi deddeebi'aa gaafataa turte waliin jiraanna jireenya gaarii waliin jiraanna jedhattee osoo isiin eegu turtu walitti bu'insa xiqqoodhaan ajjeesee cicciree mana fincaaniitti gate yoo maatiin isee bilbilee gaafatu gadaami deemte mana kadhannaa deemte jedhaani sobaa ture erga guyyoota hedduu turanii booda maatiin shakkee kara manaa isaa dhufe yoo laalu reeffa san mana fincaanii keessa akka inni kukkutee gateeru argame waan hedduu nama gaddisiisu achi dura gata'e biyya Jaarmaniitti ni yaadatta yoo ta'e hundi kennaa waan ji'a tokko keessaa qofa isinii himaa jira taatee afur gaddisiisaa ji'a kanaa keessa ta'e jechuudha artistiin keen Taaju Shurrubbee haadha warraa isaa Helwaa bifa suukaneessaa ta'een ajjeesee harka isaa poolisii kennate waan hedduu nama gaddisiisu taateen inni biraan immoo haati warraa abbaa warraa ishee walitti bu'anii halkan keessa buna naa dhaabinni jennaaniin kaatee muka bunaatiin yookaan muka buna ittiin tumaniin mataa isaa keessa dhooftee ajjeeste ergaa dhooftee ajjeeftee ajjeesuu qofaa miti mana keessatti siree jalatti awwaaltee yeroo meeqa eega bulee booda shakkiidhaan jaarsonni kara mana sanaa deemanii barbaaduudhaan ummanni naannoo shakkiidhaan obboleessi isaa shakkiidhaan baheeti bifa saniin reeffa abbaa warraa ishee ajjeeftee ka isiin siree jalagattee baasanii poolisiin akka saniin fuudhee qorannoo yakkaa gaggeessaa jira jechuudha waan hedduu nama gaddisiisu waan taateen akkanaa hin ta'a jedhamee hin eeggamne kunis ka ta'e sanuu barsiisaa Abdullaahi Qaasim jedhama Abdullaahi Qaasim jechuun maqaa musliimaati musliimaa keessatti nama ajjeesuun amantiin kamuu nama ajjeesin jedhuun sanuu barattuu isaa mucayyoo akkana bareeddutan ufii barsiisee achi ka'ee waggaa tokko jidduu fuudhee waggaa tokko qofa waliin jiraate ajjeesee sanuu gorra'ee ajjeesee reeffa keessan fudhadhaa jedhee maatiin bilbilee hime nu barbaadaa jedhan ganama subiidhaan ka'anii poolisiinis barbaadu ture oduun gammachuun immoo inni yeroo ammaa sa'atii ammaa kanatti qabamee to'annoo poolisii jala oolee jira jedhamaa jira kun oduu hedduu nama gaddisiisudha yaa Oromoo maaltu nu dhufaa jira gara jabinni keenya eessa keessa akka ka'e beektu dura kana dura bara wayyaaneedha bara wayyaanee qofa mootummoota darbanii akka seenaarraa dhageenyetti Oromoodhaaf dhaabata bara kana erga mootummaan Abiyyi kun aangoo qabate Oromoo ajjeesuutti ce'e eessaa eegale yoo jettan poolisii Oromiyaattu qeerroo Oromoo ajjeesuu eegale gara jabinni achirraa addabaabaayii irra baasanii nama ajjeesuu turan mana hidhaafaa keessaa baasanii nama ajjeesuu ture gara jabinni achirraa bara wayyaanee qabsoo wayyaanee keessa ani nama ofii koodhaa ture barsiisaan Oromoo poolisiin Oromoodha poolisiin Oromiyaa nu gargaaraa turan nu deeggaraa turan informationii adda addaa isaan irraa argannaa ture bara kana immoo poolisiin Oromiyaa
qeerroo Oromoo nama Oromoof dubbatu nama badii mootummaan kun dalagaa jira jedhee dubbatu ajjeesanii mana hidhaatii baasanii to'annoo seeraa fa jala fa osoo jiru ajjeesanii bishaan fa keessa gatan gaara kafa keessa gatanii bineensa nyaachisan gara jabummaan Oromoo bakka kanarraa eegalle bara dhumaa keessa seennee jirra carraan nuti qabnu rabbii keenya qabanne rabbii keenya kadhannee amantii qabnu kadhannee sheekoleen keenya qeesotiin keenya gadi baanii rabbiin nu kadhatanii waan kana keessaa nu baasuu qaban dhugaa isin akka salphatti ilaaluu dandeettan isin akka namni akka salphatti fudhachuu danda'a wanti kun waan hedduu nama warra gaa'ila ijaarachuuf deemu warra gaa'ila keessa jiru hedduu sodaachisa wanti kun taatee wayyoo xiqqoon ta'ee jedhe namni hunduu sammuu isaa keessa wantoonni akkanaa waan jiruuf baay'ee shororkaa maaliif abbaa warraa kiyya kun maan naffidinaa jedha haati warraa kiyya maan naffidinaa jedha ka fuudhes ka hin fuudhinis fuudhuuf ni sodaata ka fuudhes bulii ofii keessa jiraachuuf hedduu shakka jechuudha garuu kana keessa bahuu qabna please rabbi sodaadha waan akkanaa raawwachuu nurraa haa dhaabbatu nuti ummatas yaaduu danda'udha maaliif waan akkanaa raawwan hedduu garaa nama nyaata micayyoo akkanaa ajjeese namni Abdullahi Qaasim maqaa musliimaa qabate micayyoo musliimaa fuudhee waliin jiraataa osoo waggaa tokko qofa keessatti yoo hin taaneef dhiisee biraa hiikee biraa deemuu hin danda'u maali gara jabinni kana gahe ittiin dhiisu yoom qabeenya qaboolii yookaan yoo qabeenya olii qabaatan qabeenya san keessaa dhiisee biraan deemuuf maaltu ajjeesuu gahe please rabbi sodaadha dhugaa waan akkana kana sheekoleen keenya du'aayinuu godhuu qabdanii an kana ol haasa'uu hin danda'u baay'ee hedduu garaa nama nyaata yakkootiin akkana kutaalee Oromiyaa kutaalee bakka Oromoo jiran hunda deddeebi'ee uumamu jira namni uf jibbee wannaa xumuraa irra gahe garuu obsa rabbi nu haa kennu please ajjecha akkana irraa uf qusadhaan dhaamsa kiyya kan yeroo hundaati galatooma Shaasheen YouTube subscribe godha like godha video kana nama hedduu bira akka gahu dhaamsi kiyya kan yeroo hundaa kana nagaan naaf jiraadha